Wallahi gurbaa baga gammade. Kun maadaama achitti illee baga gammadde siin jetti laa namni gaafa. Congratulations baga gammadde. Wow. Ah, buati takka tiitiitin boosa sila abbaan keessaa lakko gadee si dhale yaa dimaashii teenya. Wallahi. Waan baay'een si jaaladha bar baay'een si kabaja. Guys, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Muhammad Bayan fuudhee jira. Jaartii gizee fuudhee kana keessatti garee Muhammad Bayan irratti duulaa ture hundi gariin maashaallah jedha. Maaliif namni adda bahuudhumaaf gammadanii jarri booniyyeerraa ilaalcha maalii qaban? Hinaaffaa wayii qaban ta'e hin beekne qabu. Hamzaan Jaabir Hamzaan faan Hamzaa Haajii faan daldala wayii akka waan daldala wayii qabu wayiiti. Nasraan Gursum naamni waraabanii waan ta'e irraa yaada kennaa turan. Garuu hiqqitiin jiru booniyyeen Muhammad Bayan gargaartee fuusiifte. Gargaartee fuusiifte jechuudha. Garuu Nasraan Gursum kan har'aan tan asirraa iyyitu qarshii takka hin argineef qarshii takka. Hamzaa Haajiis qarshii takka hin argineef. Garuu booniyyeen ragaa qabatamaa qarshii 100 takka ergite fuusiifte jechuudha. Dhaggeeffadha waan tana dhaggeeffannee walitti deebina. እኔ አካውንት ልክልካለሁ ወረብ ልካ በ100 ሺህ ብር እኔ ነኝ ልኬለት እንዲያገባ ያደረኩት ማለት ነው። ወላሂ ብሪኩም ዲበት እኮ አነቱ እርጌፊ አከኒ ማሻአላህ ገሩ መኒ ሚዲያ ላልሙቤ መኒ ሚዲያ ማልፈዳኒ የሮደር ቤሲስ እኔኒ ብሪሸን ብሪ ለምን ብሪ ኩዳኒ ረት የርገኒ ተበታቱራ ልጅቹ ገሩሞ አኒ nama keessaan yaadan kana miti an ustaaza kiyya bakka guddaa qabaa fi wallahi garuu Hamzaan Haajii booniyyee dhumaa fi jibbiinsuma booniyyee irraa qaban jibbiinsuma harargummaadhaaf jecha jechuudha. Maaliif harargeen fuunee dhumaaf dhiibbaa irra geessaa turan jechuudha. Kan qarshii takkaan dura dhaabbanne har'a miidiyaa irra deemanii baga gammaddee maarree barbaachisaa miti kun. Booniyyeen ustaaza kana bira haga 100 kennitee fi fuudha kan fuudhu goote jechuudha. Galata qabdi mucaan arrafamuu hin qabdu. Namni gizee wal jaallatee foon hin argatu. Rabbii waliin dabarsine malee. Kanan isiniin jedhaa girrigirri rabshaa dhiisaa.